Ayyee kan qursii kan qopheessaa jira. Gideenyaan illee sin agarsiisa. Qoraan as jira. Dukkanaa namatti taatee ibiddi mul'ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome jirtan kawajan sudah dapat kita. Nanti naga jera alhamdulillahi rabbil alamin. Mai kana seran ti wasun kadda kawan ni rusna. Arram tu kursi na mati ke nagu tu ada merah hampir kat mat kawan ni. Mati ke nagu tu ada ne jera ninja na utpa sakena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kabajam tota dapat tota asha dakadirtu jirtani jabatani alhamdulillah naga jirtu. Ega youtuberon ni bae tu jira salam aja dah. Youtuberon. Boleh. Ayah dapat tota kena kursi jata jera ninja oleh lai jangan. Salam aja ni nanya foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat tota. Dapat tota kiye jadi nanti. Dapat tota kiye. Dapat tota हो गया तुम ये दिखाओ. Nanti dapat tota kiye kam jirtan naga jirtani. Gara kiye ko tadi me video channel kiye kan arab video aja ba sini kabate du faje ni. Opi kan te kaware buda sanitti. Wallahi ke. Segala ulkas di. Ayah dapat tota kena हो गया ना कर मरे यानी बेहू आसारत ते को लास्ट jirtin dong channel ibaratnya last jirti ya. Anu isi dah saya sih apa daerah kau ini curah. Karena aja cara untuk terkena hujan saat ibu berperang ke jaya kau betul channel isi tertutup teh. Aku mati kopa dia link ke negara channel kia tele. Channel isi jadi besun. Please semoga jadi menjadi subscribe isi. Saat ini video agar malah dana kau butuh pura hujan nama baik. Ani gara-gara kau dulu Amma moto video kerja tim moto video link simboto vinka senati subscribe gurap simboto na biya kes jirtu resile nim beitani shabaka rakko wahed turakko da simboto yani subscribe ngute fi bra ida barera saati wan ngute nam fakkatu senati subscribe gura senati video isi agar umara la vi jejebe sa simboto bisinin jera link isi komenti tokko farati kaafi senati jejebe sa Ega hordoftoota keenya ani amma yaada baay'een dheeressan illee firdii akka waan yaada haasa'u. Innaa maaliin jechuu isin baay'ee maali eeshin haasofta maamiyyaati illee carraas kenna hundi keessa yuutubaroota hundi keessa yuutubaroota dhuunfaa chaanaalii keessa birattanii waan itti fayyadamtaniif illee haasoftan. Aaddeedha. Egaa maal jechuu barbaade isin fakkaate hordoftoota kiyya simbootuuf jechuun fi simbootuuf qofaa miti namoonni biyya keessa jiran waa hedduu nama rakkisa. Network ni rakisa wana leni واحد nama rakisa bani yani halo YouTube bayi nama rakisa yo ati kamera kabatte gadi bat hai mala jatana ni jirunu fitatte jere sala hojjetu ala bani hojjetu bayi yani to jechu barbadu ni serka wadal garabi kanafi wala jajjabesinu haga moni tanitti moto bayi ulfata wan taib subscribe to argachun saati takka argachun baay'ee ulfaata warroonni biyya keessa jirtan illee warroonni biyya alaa jirtan illee baay'ee haala hojiin ni ulfaata waan ta'eef yuutubaroonni adda addaa warri moonii hin ta'in warroonni gargaaramuu qaban hedduutu jira waan ta'eef liinkii walii haa kennu eenyumaayyuu gaafachuun hin barbaachisu callisaniitumaan maqaan hin jira wal beekna waan ta'eef liinkii walii zimbeenittuma osoo walii kenne jechuu barbaada ammaan immoo qorsiilee dhiyaatee jira qorsii haa nyaannu avukaadoo qarbaal avocado diate macaroni diate nyani kursi rata diate kursi leolin hanya no dabon injiru muzi injiru dabon injira garo macaroni to jira isri injira dawoto takenna bismillah nyata tu fadi yani kala isri injira dawoto takenna yani amani symbol lingina kai warna njete injiru garu mo wal gargaru wan wajiru isinilla aro makana me yani channel ki yalle hata ume ka fozia ka ya fi fozia jajjabe sa please war youtuber tatani video kan sentani laltan fozia jajjabe sa dara ke san fozia nakka baka gudda ge tour barawante isi da link kaya garroto ta kenan mame mali jo de me jare zana bal na bal akam listan kalau yang tahu lewat sana garawali ke
Akan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'aan waan isiniin jechuu barbaade. Isinii fadhi. Please Fawziyaa dura like dachaatanii share subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa isinii jedha Fawziyaa. Maashaallah. Maashaallah aleek. Eeshi. Fawzaatillee chaanaalii kiyya. Akka inni jajjabsanii guddisan abdii guddaan qaba jechuudha. Maamii yeroo sii galataatiin kaatu. Gaafadhu sagalee ol kaase. Anyaan daawwattoota keenya meeshaan biratti nyaachuun na dabbareera. Biyyi daabboo biddeena nyaata ani immoo mukruunii akka ta'e nyaata natti tola. Haaluma biyya alatu nyaata. Daabboo fidaa. Nuun jiru. Fawzu daabboo dabale. Kana fakkaata hin jenna daawwattoota keenyaa bunni illee danfaa jira. Sa'aatii bunni danfetti walitti deebinaa mana hunduyyuu chaarjii fi haguuttatu yalla. Waliin guutanna maal xiqqoo nyaanna mi'aayaman hunda guddaa. Koi kan mi'aa jireera akka ta'e takka mootu takka abukaadoo naa gurshuu daawwattoota keenya. Mokoranii isin gursheera abukaadoo. Ayyee kan jedhu yaa gurshuu haa keessa. Bade kaatafaan nakkeetta kam mi'aawu? Akka mi'aawuti. Booti akkalaas sukkuree. Ayyee buna irratti walitti deebina daawwattoota keenyaa nagaan utaa share like subscribe gochuun immoo nu jajjabeessu. Jajjabeessaa isin jennati. Bye bye. Fawziyaa jajjabeessaa. Bani kan tala? Ayyee daawwattoota keenyaa qursiin dhumatee yaani ciree xumurree ciree jennaan jettanii gara bunaatitti sarree jirra buna illee wajjin dhugnaa achi kan jirus. Mee kana kaasii isin jette gahee harka dhiqattanii? Alatimaan gara bunaa deemna isiniin jedha daawwattoota keenyaa buna wajjin dhuyna yaani hasaa kan dubbatamaa kan silkii nama gurguruun hin barbaachisu sa'aatii bunaati sa'aatii yaani ganama kana Oromoo maal jettire buna dhaabaa kaa saffisaa Buna kaa'aadha. buna dhaabaa kaa saffisaa bariira kun deega barrisaa jedhan Oromoo. Akkasanii yaani kaane ganama buna keenya dhaabbanne hunduu gara hojiitti deema. Jalleen gara mana isii keessa gurguddi jechuun Kadir illee gara hojii isaa ijoolleen tiyyaallee barumsa cufateera. Gara quraana isaanii deemanii hunduu gara quraana deema. Anaaf rayyaan hin bicha mana kana keessa oolu. Asirratti immoo ta'u wanti jechuu barbaadutu jira. Dhiyoo tana Fawziyaan gaafa firaankii irratti hojjedhe ani nama si fuudhuu barbaadu jira. Nama ta'u jedhee gaafa firaankii irratti hojjedhe. Daawwattoota keenya keessa nama tokko nama lamatu iyyuu edaa shawwaddeetiin barumsi barsiisataa malee barumsa hin barsiiftuu nama naan jedhe jira. Dhiifa manaa godhaati shawwadu takka nama shawwadu iyyuu hin barbaadu Fawziyaa tana wajjin. Shawwadu yookiin immoo kijibu. Nama gowwoomsuu hin barbaadu tasallee. Isa kan nama gowwoomsuu iyyuu hin barbaadu. Sababni Fawziyaan sa'aatii kana barumsa hin galleef waan biyya alaa jirtaniif isinii galuu dhabuu danda'a malee sa'aatiin kuni sa'aatii manni barumsaa cufate tamaariin hunduu mana jiru warri barataa jiru iyyuu sa'aatii kana mana jira isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Fawziyaan maskaram irraa mana barumsaa galti. Fulbaana irraa mana barumsaa galti. Asumaan isin hubachiisuu barbaada. Asumaan isin hubachiisuu barbaada. Daawwattoota keenyaa ani nama shawwadu yookaan nama gowwoomsuu tasallee hin barbaadu. Kana amantiin keenyallee nu dhoggaa aadaan keenyallee nu dhoggaa. Isiniin jedhaa kan asumaan isin hubachiisa jedhee abdii qabaa. Qonnaa buna osoo hin qabamin du'aa hin godhanneedha. Ijeera. Mara kun kubukkitee. Warri warri keenya ganama yoo buna dhaabatee tiniin jedhu gartanii cas jedhee ittuma urgeeffatee jedhe san irra jammare ka'aa jabaa waan arganne ka'aa jabaa jedhanii ka'aa jabaa jechuun immoo niyyachuu jechuudha waan biraa miti ka'aa jabaa waan arganne waan yaanni argachuu jabaa waan jabaatte nu laaffisuuf jabaa argitee mootu gadaa tana gadaa hulluqqoo nu ta'uu jabaa yaa rabbii kiyya mootu bilisummaa argachuu jabaa. Biyyattii nammoo biyya nagaa gochuu yaa rabbi nu godhi jechaa biyya rabbii ofii kadhatanii ganama namni manaa baha. Egaa amma sa'a kana maal jechuu barbaadare warroonni biyya alaa jirtanillee warroonni biyya keessaa jirtanillee mee walumaan rabbiin nama bilisummaa tan argamsiisu rabbi nu haa taasisu. Biyyattii nammoo yoo wanni martuu nagaa ta'edha wanni martuu kan das nama jedhu. Biyyattii natanallee rabbiin nagaa nu haa godhu mootummaa keenya kanallee rabbiin immoo uummata keenya rabbi nu haa beeksisu isiniin jedha.
hordoftoota keenya waan baay'ee ani isinitti dheeressuu hin barbaadu kottaa buna dhugaa bunni immoo argitanii hafuurri akkuma hafuurri bunaa urgaa'e kana hafuurri keenya hafuurri biyya keenya hafuurri keenya walitti haa urgaa'u jecha egaa hafuurri jaartii kiyyaa fi hafuura kiyyaallee walitti haa urgeessu. Hafuura maatii keenya illee rabbi walitti nu haa urgeessu. Egaa yaa rabbiin keenya murba fayyaa nu haa kennu waan guddoon fayyaadha. Fayyaa rabbi nu haa kennu rabbi nu fayyaa nurratti haa dagatu. Isiniin jechuu barbaada hordoftoota keenya. Egaa warroonni immoo biyya alaa jiraatanii immoo biyya keessa illee jiraatanii fayyaa kadhattan keessattuu immoo haadhaaf abbaa keessanii namni fayyaa kadhatu jira. Nama immoo dhukkubsateetiin isaa kan obboleettiin isaa obboleessi isaa maatii isaanii keessaa dhukkubsatee fayyaa kadhatu jiraachuu danda'a. Rabbii wallaahi billahi fayyaa rabbi isin haa kennu isiniin jedha. Rabbii waa hundaan isin haa gammachiisu. Namni ganama waa kadhatee lafa ol ka'eetiin hin jedhe waa tokko iyyuu hin dhabu. Rabbi sayidan akka darii rabbi isin haa waafaku. Nama immoo milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Nama immoo imaana illee argatee amantaa ofii qabu kamiyyuu kiristaanas ta'e amantaa kiristaanatiin musliimas ta'e amantaa musliimaat irratti amantaa ofii irratti kallattii sirriidhaan amantaa ofii qabatee rabbi ofii kadhatee irraa rabbi irraa argatu rabbi nu haa taasisuun hunda keenya immoo amantaa keenya irratti nama jabaatu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Hordoftoota keenya oolmaa gaarii nuuf haa ta'u guyyaan har'aa hankanuman isiniin jedhee xumuruu barbaada. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee rabbi foozii alle chaanaalii isii kanan chaanaalii miliyoona galu rabbi haa taasisu jennaani yaa'ee daawwattoota keenya isinitti dheeressuun barbaannu kallattii waan gara buna dhuguutitti ruunna isiniin jenna. Fozia, ya ada kau dah. Ya ada kau dulu. Kau dulu? Hah? Engkau dulu. Gisa kan di rumah jadi Fozia ya nerka pada waktu sama ya ada kau dulu orang bicara ya ada kau di Serangga ratu jeti. Kamu tak kau kaya di? Aku boleh tiba-tiba fitnah ratu jeti. Enenja ya dari rumah sih sudah terbiasa aku dari rumah tiba ye. Anak maji ya ada kapda sih jadi ya ada kau jujur nabratin jeruk dagingsa. Ende kau. Biar siyotik kate hordoftoota keenya salama jetteni hordoftoota keetiin salama jetteni chaanaalii dhuunfaa keetii qabda fudhii hozu. Ani laal akkuma ijoollee tanaatti si laal. By the way umriin si caaluu danda'a maaliif abbaa si ta'eetiin waan abbaa siitaniif ta'u nama kabajuu waan jiru garuu sodaachuun eenyumaa hin barbaachisu. Waan garaa keetii baastee natti himuu danda'u. Rabbiin malee wanni sodaatan hin jiru. Wanni takka namni wanni waan sodaatu hin jiru kanaaf keessaa balleessituu jechuun barbaadaan hordoftoota keenya dura. Hayyee kana fakkaata daawwattoota keenya akkuma dur isiniin jenne chaanaalii Foozii Allee dhaqa subscribe godha. Simbootu illee linkiin kaasiniin jedhee raasillee subscribe godha jajjabeessa. Hayyee har'a daawwattoota keenya kanuma bunuu isi wajji dhuguu qursi isi wajji ciree isi wajji jaachu hin dhufe malee dhimmi biraan qabnu subscribe piraankii sa'aatii booda qabatee isin dhumna eenyu irratti akka hojjetu rabbitu beeka garuu piraankiin tokko hojjetamu waan oolle har'a anis yaada qabaa yaadni namni birallee akkasuma yaada qabaachuu danda'a. Ayyamu gamanumaan nagaanotaa fayyaanutaa nu jajjabeessaa warra isin dura nu jajjabeessan immoo wallaahi guddaa isin galateeffannaa nu jiraadha bakka jirtanitti rabbi isin bira haa jiraatu daawwattoota keenya yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu gamanumaan nagaanotaa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ciranyane. Ayo berdosa dua ratus ciranyane berarti ini jatuh Negata. Salah. Salah. Sabu deh. Bodoh tidak jalan.